Hordoftoota eebba beekoftuubii nagaan sinifaatu akkam jirtu nagaa keessanii nu baay'ee nagaa keenya galata waaqaa ta'u har'a aarree dhufne waan haadha eebbaan ganamaan dhuftee nurratti hojjete tokko sinitti himuuf jechuudha sin dhaga'uu qabdu kallattiidhaan harmee kiyya kabajuu dadhabdee jechuudha waan isheen dhuftee silaa tokko yeroo kaanitee viidiyoo waraabdi ture. Har'a garuu isheen waan balleessite waan dogoggorte waan qabduu fi viidiyoo hin waraabne. Ani immoo waraabuun qaba jedheen. Sanuu ofiishii ishee biratti haa argamu hordoftoonni ishee argan jedheen jechuudha. Baay'ee tokkotti mufadheen jira jechuudha. Harmee kiyyallee baay'ee itti mufattee jirti. Garuu dhufuun ishillee gaariidha. Egaa keessummaan dhufeera jetteetuma dhufte kana fiddee dhufteetu garuu wacii baay'ee taate intalli kuni. Maal taate maayini nama aarsiti bar. Maal amma garaa isheetiif dhufte garuu na aariira ani. Aarteettamni? Baay'ee na aari malee. Isayyuu immoo hin turre fiigdee immoo galtee. Balleeffannaa dhaga kan fiigdee deemte silaatoo yeroo kan ta'etu biyyi nagaa ana bichaatee viidiyoo waraabama maaltu ta'a ture. Silaa immoo walii galtaniitu waan akka kanaa viidiyoo kana waraabdanii itti gammaddu ture. Ishiinis gammaddee galti ture. Fiigdee galuu ishiitu muna aarsi anaan. Yaa ugaa maal godhu miti yeroo tokko nama mudata nama ati waan tokko irraa eegdu rakkoo uuma jechuudha. Anyways waan isheen gootee sin agarsiisa jechuudha. Amma kana hundumaa kan isheen guurtee dhufte ani keessummaa hundumaa naa geggeessuuf immoo maal jechuu ani bilbila iyyuutti bilbileen ture. Kana hunda maal godhu manatti si deebisaa jedhe bilbileefin ture. Isheen keessummaadhaaf jettee dhiiste jechuudha. Maalumaafuu dhugaa waaqaa jechuudha. Baasii baay'ee baastee baasii hammi kun hin barbaachisu ture. Namni mana namaa dhaquudhaa fi muuziin kiiloon tokko kiiloon lama gahaadha. Dhugaa waaqa yookaan miriindaan tokko gahaadha. Bakka barbaachisaa ta'e immoo maanni harka duwwaa yoo dhufan maanni baasii malee hin ta'u. Kun ikkoo akka namni yeroo nama waamu maal fuudheen naqa jedhee namni yaadda'u nama taasisaa jechuudha. Kootu buna dhugi yoo namni jedheeni gana waan inni baatee dhufu baasiidha waan ta'eef nama waamuuf yookaan nama bira dhaquun nama yaaddessaa jechuudha. Kanaafuu waan akkanaa hafuu qaba. Buna dhugeennan qaxxattee uftee buna dhuguudha. Waciin hin barbaachisu jechuudha. Anas yoo ta'e yookaan birrii qaba yookaan birrii hin qabu. Namni yoo na waame sababii sanaatti birrii hin qabnetti nan hafa. So ati eebbaa garuu guddishii ilaala waan isheen guurtee dhuftee jechuudha. Kana baasii hammi kun barbaachisaa miti isiniin jedha. Kun tokko hin ga'u. Baay'ee nama gaddisiisa. Silaa namni mana namaa kana yoo qaba. Ifin gaafa ni daheeyyuu namni baay'een jechuudha. Kanaafaa qabatee kan dhufe jira. 3 ta'ee sana. Kuni gaadha malee mana namaa dhaquudhaaf ta'u dubartii yoo deesse geessanii dhaqu. Torbanitti waamamte kan amma kan daggastee fiddee dhufte ishee. Hin beeku ani yeroo baay'een dhufti bara. Yeroo hundaa'uun dhufti garuu maanni baasii hammi kun dhugaa waaqa. Look kana jechuudha. Kan biraa kana reegdaniitu isin namni harkumaan bilbilee kootu buna dhugii daabboo nyaadhu yeroo namni jedhu namni baasii ofitti dabaluu jechuun bakka nama aarsa dhugaa argitanii kana hunda jechuudha. Maal jechuudha? Akkas taanaan namni walirraa citaa jechaadha walitti hin adeemu. Dhugaa waaqaa kana qofa ammoo miti ammas. Kanaanuu hin gahuu ettee ammoo kunoo maal jechuudha ree? Maal jechuudha botaayye? Shingawu muuzii qofti gahaadha. Muuziinis kiiloo 2 dhugaa waaqa. Muuzii qofti hin gahu mana namaa dhaquudhaaf. Kun gahaadha bakka. Dhugaa waaqa kunoo harkumaa silkiitti bilbileen baasii amma kana baastee jechuudha. Kanaafuu silkii dawwaleef dhugaa waaqa garuu amma kana maanni baasii hammi kuni jennaan keessummaadhaafi naan jette. Akkasin dhageessaniif jechuudha. Maalumaafuu galatoomisiin jenna dhumarratti. Garuu itti dallanneerra
Amma immoo gaashiin amma garaashiitiif amma kana hunda feetee dhufteedha malee kun baattee dhufte hin jedhamu. Waci amma kana baasuun ishii yeroo kanatti baay'ee ulfaataadha. Namni mana qabu namni daa'ima guddisu amma kana baasuun irraan eegamu. Egaa garuu akkuma ishiin jaalala keef kana baattee dhufte rabbi jaalala keessanis walitti haa hambisu. Akka dufuun duratti faana dha'u malee duubatti faana dha'anii isinis atis immoo amma ishiin amma kana hunda baattee dhufte qalbii ishii fayyisi ooshii wal ooshaa'uu wajjiniin ooshee sinaa bushu walitti sinaa jaalatu walitti sinaa hambisu. Ishiis immoo waaqayyo ishii irraa haa jaalatu wanta kana hunda ulfina argattu ulfina haadha keef baattee dhufte ulfina argattu haa kabajamtu dhiifama walii godhaati iddoo kuni baay'ee barakaan hundi haa guutuuf. Egaa namni dhugumoo nama kabajuudhaaf waan garaagaraa gosa gosaan walitti qabee fida yaa'u itti dallanne jechuu keenya miti garuu nuni waanuma ishee nu guurtee dhufte akka laaltanii fi jalqabarra egzaajureetii gootanii ol kaastanii akka laaltaniifidha. Akkanaan jechuudha wanti nama dhibu immoo viidiyoon tokko iyyuu hin dalagamne. Viidiyoo tokko illee hojjenne jechuudha keessummaa fa'aa qabna haalli fa'aa nu hin mijanne kana walii qabne tumaatuun hojjetiin illee deebitee galtee jechuudha. Kanaaf jecha nun immoo waanuma kanallee isinillee ilaalaa fi jennee gara viidiyootti jijjiirreerra jechuudha. Inni kan biraa immoo amma isheen harmee kiyya kabajje dhugaa waaqa ana bira yeroo dhuftu tasaa kana hunda guurtee dhuftu. Baay'ee jechuudha. Maazarii kiyya dhufeennan yaa'uga wal caala mitiire namni sadarkaa qaba mitiire namni harmee kiyya ganaa yeroo jalqabaaf argiti mitiire kanaaf itti yaa'u diggisne daanqoofaan qalle malee waan baay'ee hojjettee jirta jechuudha. Haadha eebbaa hin corroba kana booda akkatti waan baay'ee guurteen deemiin ikonomii kiraayisisii hin barbaadnu nuni yaa'u miuzik kiiloon tokko kiiloon lamas gahaadha. Yoo ta'a harka duwwaanis hin ta'a oreenjiin tokkos hin ta'a dhugaa waaqaa jechuudha. Waan iddoo baay'eetti siifaa deebisu yaada muraada keessiifaa guutuudhama kan biraa. Rabbi qalbii ishee fayyisu nuun illee itti gammannee irraa ilaalle amma naashana hiiknees ilaalle nuni. Amma kunoonna nunaasise garuu iyyuu amma immoo itti gammannee irraa ilaalle qodaa amma kana guurtee isheen fiddee dhufte ammas rabbi ishee haa eebbisu qalbiin ishee waa yaadde hundumaa haa argattu rabbi hundumaa haa guutuu fi oddoo yaaddeen ishee haa ga'u. Ameen. Walitti immoo sinaa hambisu. Ameen inshaallah. Isinillee nu eebbisaa bakka isinis thank you galatoomii jedhaani anallee nama kana deebisu na taasisu. Rabbiin kiyya narraa jaallatu naan isin jedha laayikii godhaa fi